Musa ta'u ijoollee warroota kana araarfattu malee mucayyoodha yoomillee biddeen hin bahu. Maaliifi jedha. Sababa sana gaafadha. Quraanan karaanee isin qoy. Hay. Ummata na bara isinillee ummanni akkuma kanaan biyyaa yaa'e holoyyiin. Quraana karaatanii beekanu. Obboleessoo. Khalid فتبينوا من الإخوان والإخوات وان جابوا نمبر ربر من بليزو من الأولى من الأولى من الأولى من التيرون من الأولى يا الله يتود الله كبدي يا إلال والله السائل ولا جدر بر apa lagi nuti amala sabora kami tidak lagi berduaan karena kami ni nuti akka jimmati maqaan nuufis maqaan tolu booddee warra soddaati jennaan jedhu kun nuti deebi'anii nu arrabsoo eegalaniiru soddaadha jedhanii ijoollee argee jala fiiganii kunoo mucayyoon jira akkana taateetti minaa min jiraa jireenya waan ta'eef ani dhiisuu hin danda'u mucayyoo sagantaa qabannee mana keessa ta'uu mala yaala ibsaasa ta'uu akka isiin dhiifama isin gaafattee uummata argee duraanii walitti dhiifama gaafattee isinii waliin gaafatu sanarraa kan hafe abbaan barbaade gadi bahee afaan ittiin banu jechuudha. Kan irraa dhorgu isinii maal kan godhu isinii jaallattus jibbitus ollaa ofiiti awwala. Isinii galaami. Kanaafi mucayyoo kana rabbiif rasuuliidhaati irraa dubbadhaa. Irraa dubbadhaa obboleettii keessanii isinuma itti saalfataara. Isinirra darbee nuti warra soddaan keessa nuti saalfataara amma nu arrabsuu eegalanii bar. Mucayyoon gowwummaa siitii jara kanaa wajjin fiidde malee osoo jalqaba gaafaa oolaa sabboon Harargee kun maaliif akkana naan jedha jettee tiingi gooteetti yaaddee jiraatte ta'e ahaa dubbiin kun isa dhugaati jetti osoo waan kana itti yaaddee jaalibsaan kun maaliif duraan naqeeqaa ture jetteetu isuma ammaayyuu kaleessa eegalteetti nama mucayyoon ijoolleen kun akkatti na wajjin iyyaa turanii ammayyuu of sirreessaa waan akkasii eegalteetti waan ta'eefi waan kana bicuusii bakka irraa ilaallee isinitti finnee rakkoo isiitii fi dhiifama akka isin gaafachuu goonaa jedha. Maal jettan isin meeme? Mucayyoo nama dhiifama gaafachuu jirti. Nuti warra sodaati waan ta'eef. Galatoome Khalid kiyyaa ilma sanyii mootii tokko hime warra sanyii mootii kana bakka malee taa'anii dubbisaniiti. Mee taa'e boo bakka bareedduu takkaan ta'e taa'ee dubbisa. Ni ay habibi dhaggeeffadhu. فتبينوا من الإخوات من الإخو من الأولى يتمي ريفو دبي كبابي دبيبي كان أبي وني جيتو برباد خالد إلما شني موتي بيا بلجا جرتادي يو أبي إيا بيجي همدين لا لا نسلالو بادن سي أريو بادن بيا بلجا جرتا باردين تم غري جو أري غري جو أرتو ني mushkila qabdi ni beeyta siyaasaan beeytu wanni duwaarii siyaasaa beeka malee isaan siyaasaan beekani rakkoon qabu nuti sii miti ijoolleen xixiqqoon takka ol seentee yoo sabboonaa keenya wanitu maali akkana yoo jettee habiibi haala wasaalan an oromoodha ati oromoodha oromoon aadaa qabdi safuu qabdi waan dhufe akkatti fitattu beeyti jennee obboleessoo nama xiqqaan dhufe kabanyee duuda kan hineefi namni sana achuma ari'amee dhufee hulii guusa keenyanni. Akkasii gaafa isin si ariite atillee miseensa keenya akka taate abdii jala murii deemi rakkoon qabu mangisti kiyya. Siif jirra. Habibi kaayaa dheengadda kan inni maaliif dhageeffadhu na kabajanii barcuma kabajaa naa kannitanii. Sabboonaa keenya waan adeemtu hin goone jettanii. Osoo fe'amata jimmaatii bakkan kanneen osoo sheeka jimmaatii bakkan kanneen obboleessa keessan ilma Oromoo sabboonaa Harargee dhageessanii waa aarsaa sandanuusa wajjin kafalle anarraa ati na dura dhaabbattee waa takka si dura dhaabbatu habibi duuda kiyyarra jirtaati itti fufiin siin jaa garuu ciikaa ari'amtu abdiin qaba sooftii fudhuu deem akkas fixadhe. Amma beektaa waa tokko beektanii kabajaan ijoolleen jimmaa kabajaa sii mirii xiqqaa fedhee nu kabajji barti xiqqaa fedhee gartee jalaa kan kun aadaadha gartee amala dubbiin da Khalid roobnan dubbiin da Khalid mutirraa kaafadhu si fayyamamaadhaan siin jee ammoo bakka bareedduu taa'ee si dubbisu jira wallahi Khalid kee
amma akkasii beeka amma tokkoon amaali mitiyyoo tan amma tokkoffaa nama iddoo kabajuu danda'u namni kabajaa tanallee namni barbaadu si galee kabajaan duraa kabajaan gartee nama kabajaa turne waan isin nu deebiteen agartan si galee waan ammoo wanni miidiyaa ardeesee waan miidiyaa argattaa waan bocola gartee asirraa isin arrabsitu ana bocola gartee takka miidiyaa amma deeggaddi miidiyaa dhufte taasisi ajendaa isin godhatu ijoolluma teenya fakkaattee maquma argee matti yoo ilaalte ummata gartee naman fakkaatiin kaasirraa waa'ee ajendaa isin godhatu kana waan ta'in kabiraa tokko dhiisaa'u amma nam tokkolleen kabajinaa kana sak nam tokkollee ol gojjatanii yaadillee irraan fuudhinaadha dhiisa. Ummata maraataa miidiyaa kanarra yaa'ee miidiyaa kanarratti yeroo gastuma makiidhaa ol godhuudhaa jee gartee fakkeenya. Kanaaf deebisaan deebisanii ummata namoota kanaa kanaaf galee tokko deebisaan deebisinaa. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خالدو جرتو بو ما جت جرتاد دبين لك كينيا غنا صاحب أنا سلكني ده بياران يا انتي برانجرو ini ini kayak apa tuh lagi awana bicara idaru deh apa sabur walu agale tidak gay waan godhamu qabu nati sodaadha ammallee sodaa ta'uu jira waan ta'eef mucayyuun jaarsummaa fuuneerra jaarsummaa isa baras akkitiin jenne bari ifadhu Khalid si miti ijoolleen xixiqqoo amma ati bare amma ijoolleen teenya tajaajilaatu ne osoo isaanii qabrii keessa jirutti dhaqee waan kana dhaabaa jeen galata na biraa qabdan maaliif aduu guyyaa meeqaa kabajaa wajji jiraachuu jira miidiyaa kanarraa si miti ijoolleen xixiqqoo waan kana dhiisaa yoo kan itti taate ni dhiifna nuti rakkoon qabu amma durallee namoota meeqaaf dhiifnee ture garuu namittiin tun isiniif ni tuffatti akkuma nu tuffatte isiniif tuffatte isin ergiti yeroo isinlee wajjin haasa'uu barbaaddanii sooftii keessa kaadhaa yaa'ati nuti isin harka jirra Khalid yaa na jaalata hundi keenyaa'u rakkoo miti. Garuu akka isin hin boocifne. No. Yoo sirreetti of argitee jirti amma dubbiin akka duraaniitii miti duraan dhugaadha. Ammatti garuu of argitee si maal akka taate namni maal akka godhaa ture namni maal akka jiru godhaa ture maal ammoo yeroo isin amma laayibii isin duraan dabarse yeroo ijoolleen fidanii akkasitti lakkisanu warra ilaa callisee ilaalus akka isin immoo dhugaa isii dubbataa sanus argitee waan jirtuuf gaafanneetuma waan tokko gochuu caala malee bakkeettis gatuun hin ta'u beektaa. Aboo Khalid wayii si gaafadha. Manguddummaa fudhattee san? Manguddoo fudhatee waa badannoo. Keeniyaa taasisuuf deemta moo ganda? Dhaggeeffadhu barbaaddu mana keetti finna barbaaddu mana sabboonaa finna ani manuma ijoollee argaa ta'u bakka simbichiti bakka nu kabajaati. Mana ijoollee argee samiirallee nu godhi. Mana ijoollee argeetii mitiiyu samiirallee nu godhi. Feetu dachii tana jalallee nu godhi. Akkuma sabboonaan siin geessanii sooftii keessa kaadhu deemii hoggaa immoo achi deemii akka nuti asin deemine achumaan hafe. No. Hin beekaan. Hin kabaju. Amma dhaggeeffadhu Khalid waa'ee jaarsummaa keenya.